Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Hagayya tokko bara 2018 raadiyoo web miidiyaa ram oduu dursun hanqafoota oduu. Qabxiin qormaata biyyoolessaa bara kana barattootaaf ifoomeetii jira. Washington DC fi Los Angelesitti ijaarri jibbaa diigame, riqichi jaalalaa ijaaramaa ture Minnesotaatti jijjigaa fi humni ijaararraa diigame. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed, Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa, ministeera dhimma haajaa alaa Dr. Warqinaa Gabayyoo fi xiinxalaa siyaasaa Oromoo fi daayireektara ol'aanaa Oromiyaa miidiyaa neetworkii kan ta'an obbo Jawaar Mohaammed wajjin qulqullaa'eetii jira. Naannoo Tigraayitti bombiin awwaalamtee turte dhoon lubbuun daa'imman sadii baddeetii jirti. Ani oduu wajjin siraa isa baatii amma oduu bal'inaan. Qabxiin qormaata biyyoolessaa bara kanam barattootaaf ifoomeetii jira. Bal'inni oduu kanaa kan qindeessan Jaatanii Abdiiti. Qabxiin qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara kanaa barattootaaf ifoomeetii jira. Guyyaa kaleessaa adoolessa 31/2018 qabxiin qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa barattootaaf karaalee adda addaatiin gadhiifameetii jira. Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara kanaa irratti barattoonni 96 qabxii 600 ol fiduun beekameetii jira. Ejensichi qabxiin bara kanaa olaanaan 649 kan galmaa'e ta'uu fi bara darbee immoo olaanaan 636 kan galmaa'e ta'uu ibseetii jira. Barattoota bara kana qormaata fudhatan 100,200 fi 81 keessaa 52 qabxii 350 ol fiduun beekameetii jira. Qormaatichi sadarkaa idil addunyaatti maashinoota beekamaan kan sorofamedha. Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara kanaa qabxii olaanaan akka biyyaatti galmaa'e 649 barataa mana barumsaa bultii addaa Adaamaa Waldaa Misooma Oromiyaatiin kan galmaa'e yoo ta'u, maqaan barataa qabxii olaanaa bara kanaa galmeessises Caalaa Adaanee Dheeressaa jedhama. Washington DC fi Los Angelesitti ijaarri diigame, riqichi jaalalaa ijaaramaa ture Minnesota Minneapolisitti hubaa fi jijjigaan ijaara diigame. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed, Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa, ministeera dhimma haajaa alaa Dr. Warqinaa Gabayyoo fi xiinxalaa siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammadin qulqullaa'e ijaarsi xumurame eebbifameetii jira. Riqichi ijaarame akka kunuunfamee umrii dheeraa jiraatuuf hojjechuu qabna jedhan muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Kamisa darbe gara Ameerikaatti kan imalan jilli muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmedin durfamu Washington DC fi Los Angelesitti marii bal'aa erga geggeessaniin booda gara Oromiyaa xiqqootti imaluun adoolessa 30 bara 2018 ummata 60,000 wajjin marii bal'aa geggeessaniitii jiru. Muummeen ministeera biyyattii ummata biyya keenyaa irratti garaagarummaa uumaa kan ture aadaa, afaan, amantaa fi eenyummaa sabootaa osoo hin taane waljibbuu, waltuffachuu fi ofittummaa fi haaloo bahuu akka ta'e muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed haasawa isaanii keessatti dubbataniitii jiru. Bara keenya keessatti ammoo kuni hafuudhaan wal hammachuun, wal kabajuu, afaan wal kaa'uu, guddifachaa fi kunuunsuun riqicha jaalalaa amma ijaarame kunuunsuu qabna jechuun dubbataniitii jiru. Sabaa fi sablammoonni biyya keenya sodaaf gadaddoo osoo hin taane miidhaginaa fi bareedina keenya akka ta'an itti dabaluun kan dubbatan muummee ministeera biyyattiiti. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin bareedina uummata Minnesotaa dinqisiifachuun sabaan, amantiin, aadaan, afaaniin, eenyummaan osoo adda hin bahin akkanatti bareedanii argamuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru jechuun dinqisiifataniitii jiru. Pirezidaantii Lammaan bakka har'a jirru kana kan gahuu dandeenyeen dhiigaa fi lafee qabsaa'ota kalee kufaniitiin dhiigaa fi lafee qeerroo irra dhaabbanne as deenne jechuun beekamtii qeerroof uummata 60,000 ga'u fuulduratti kennaniitii jiru. Waltajjii kana irratti muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed xiinxalaa siyaasaa fi abbaa jijjiiramaa obbo Jawaar Mohaammed gama waltajjiitti affeeruun akka inni dubbatu taasisaniitii jiru. Gama isaatiin Jawaar Mohaammed gara waltajjiitti akkuma dhufeen mallattoo diddaa gabrummaa uummanni Oromoo agarsiisaa ture harka wal qaxxaamursuun agarsiiseetii jira. Alaabaan isin akkanatti bareeddanii ittiin dhuftan tuni tan dhiiga qeerrootiin argamte jechuun dhugaa qeerroo wareegamteef kenneetii jira. Itti dabaluun qabsoon qeerroo geggeessaa ture gimbii cabuu hin dandeenye kan akka Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa fi muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed nuuf fidde jechuun dubbataniitii jiru. Akkuma har'a isin dhuftanii Minnesotaatti
waltajjii Minisootaan harkaa fudhattan torbee dhufu galee waltajjii biyyaa isin harkaa fudhadha jechuun yaada isaanii goolabanii jiru. Dhuma irratti kaawunsiliin imbaasii Itoophiyaa akka Minisootatti banamu ifatti kan himan muummee ministeera biyyattii yoo ta'u namoota hafan wajjin harka wal qabachuun waltajjii goolabanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun qophii nyaataa irratti jiraattota Minisootaa wajjin kan mari'atan Dr. Abiy Ahmed gaafii gaafatamaniif deebii laatanii jiru. Dhimma namoota achi buuteen isaanii dhabame gaafii ka'een muummeen ministeera akkana jechuun deebisanii jiru. Gaddii fi dhiphinni uummata Oromoo gaddaa fi dhiphinna isaanii ta'uu eeranii isaan arguu fi rakkoo isaan keessa jiran keessaa baasuuf hojii hojjetamaa jira jedhanii jiru. Jijjiirama biyyattiin barbaadu tana keessatti fiduuf dhaabbileen kamuu seera eeganii hojjetuun murteessaa ta'uu kan dhaaman muummeen ministeera biyyattii akka sabaatti akka namaatti baanii hojjetanii buufatanii galuuf dhaabbileen seeraa murteessaadha jedhanii jiru. Gaafii walitti bu'iinsa daangaa ilaalchisee ka'eenis deebii laatanii jiru. Rakkoo daangaa irratti uumamaa jiru furuuf nagaa fi tasgabbii waaraa fiduuf hojjetamaa jira jedhan. Oromummaa jechuun hammachuudhaan, guddifachuudhaan, jaalachuudhaan, afaan wal kaahuudhaan dimokiraatessuudha jechuun maalummaa Oromoo ibsanii jiru. Oromoo fi Oromiyaa hannee moosisuu hin dandeenyu, hannee guddisuu hin barbaannu jechuun dubbatanii jiru. Dhugaa waan qabnuuf garuu hin kufnu jechuun aadaa duudhaa keenya isa jalqabaa sirna gadaatti osoo deebine ni moona. Biyyi badaa jirtotonis gara kallattii gaariitti deebiti jedhan. Qabsoo waggoota afran darbe keessatti geggeessaa turreen tiim lammaan rafee hin beekum. Ajajni hidhaas nutti baafamee jira. Garuu ammootum ajaja hidhaa jalaa dheessinee biyya bahu warra biyya kana keessatti duune biyya tanaaf arsaa ta'uu filanneen biyya san keessatti hafnee jijjiirama har'a dhufe kana mul'ifnee jirra jedhan. Gama biraatiin dhaabbilee siyaasaa biyya ormaa ta'anii qabsaa jiran wajjin mariin isin gootan maal fakkaata gaafii jedhuun kan dhiyaateef muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed akkas jechuun deebisanii jiru. Gaafan gara Eertiraa imalee dhaabam ABO kan Daawud Ibsaatiin hoogganamu wajjin marii geggeessineeti jirra. Gara biyyaatti gallee paartii ciccimoo taane akka morkachuu dandeenyu waltajjii banaa irratti isaan affeereeti jira. Yoo barbaachisaa ta'e amma xayyaaraan dhufe wajjin gara biyyaatti haa gallu jedheen yaada dhiyeesseefi ture. Garuu yaadni sun fudhatama hin qabaanne. Ammas isaan wajjin mari'achuudhaaf torbee dhufu keessa jila tokko gara Eertiraatti ni ergina jechuun dubbatanii jiru. Gama biraatiin dura taa'aa dhaaba tokko ta'anii turu irra miseensa dhaaba cimaa ta'anii taa'u wayya kan jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa biyya keenya keessatti dhaabonni baay'een kana boodanuun fayyadu. Yoo guddate dhaabni lama ciccimaan ijaarameen saba kana tajaajiluu qaba jechuudhaan haasa'e isaanii goolabanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun guyyaa har'aa jilli muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin durfamu kun gara biyya isaatti deebi'ee buufata xayyaaraa idil addunyaa booletti uummataan simatamee jira. Naannoo Tigraayitti bombiin awwaalamtee turte dhoon lubbuu daa'imman sadii galaafatte. Bal'inni oduu kanaa kan qindeesse Jaatanii Abdiiti. Naannoo Tigraayitti bombiin awwaalamtee dhoon lubbuun daa'imman sadii dabarteetii jirti. Fanjiin naannoo Zambalaasaatti awwaalamtee turte dhoon lubbuun daa'imman sadii akka darbu godhee jira. Balaan kun kan dhaqqabe naannoo Tigraay aanaa Galambaahad ganda Maartaa jedhamutti guyyaa keessaa naannoo sa'a 9tti ta'uun beekameeti jira. Daa'imman lubbuun isaanii darbe kunneen lolaa biyyeetiin fanjii awwaalamte tuttuquun fanjiin kun itti dhoohuun lubbuun isaanii kan darbedha. Fanjiin dhoohe kun kan yeroo waraana Itoo Eertiraa awwaalame ta'uun gabaafameeti jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya galiinsa xiinxallaa siyaasaa Oromoo fi daayireektara olaanaa miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetworkii obbo Jawaar Mohammad ilaalchisee dargaggoonni hedduun kutaalee biyyattii irraa kabaja isaaf qabanii miilaan gara handhuura Oromiyaa Finfinnee malaatii jiru.
kanumaan wal qabatee dargaggoonni adoolessa 25 bara 2018 baalee rooberraa kan har'a maqii gahuun gabaafameetii jira. Akkasuma kutaalee biyyattii garaagaraa keessa gara Finfinneetti kan imalaa jiran yoo ta'u imala isaanis faana buune kan isin qopheessinu ta'a. kabajamtoota dhageeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hangarraa ture ani oduu wajjin siraa isa baature kan na wajjin ture jaatanii abdiiti ogeessi teeknikaa Jundee Asrim hanga oduu biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii